nagaaf araada gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanis isiniif haa baay'atu. Maatii daandii wangeelaa shoo yaada beeksisanii qophii keenya karaa yuutuubii karaa feesbuukii karaa telegiraamii kan dhaggeeffachaa jirtan hunduma keessaniif namoonni baay'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii isaa akka dhaabetti dubbachaa jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni dursa hojjechaa ture arras hojjechaa jira. Humni fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aladdaati. Karaa nama gooftaa kan ta'an karaa raajii masaaratti humni fayyisuu Yesuus Kiristoos gooftaa Yesuus Kiristoos humni fayyisuu gooftaa Yesuus Kiristoos mul'achaa jira. Humni fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'achaa jira. Namni waggaa dheeraaf rakkina adda addaatiin rakkachaa ture. Kan namoota gargaarsa gaafachaa ture. Fayyinni addaa karaa raajii masaaratti fayyan jiru. Namni kun maal dhukkubsachaa turan seenaa gabaabaa isaanii dhaggeeffannee wayittaa deemu. Kan dhalatan Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti. Artiistii dhufuuf bu'uura kan ta'eef hojii miishinoonni waldaa kiristaanaa naannoo isaanii jiran irraa akka ta'e ni dubbata. Maatii horatee abbaa ijoollee maqaan isaanii Aanteekoo fi Diina Diigi jedhamu qaba. Uummata biratti kan ittiin beekamu hojii aartii fi qabsaa siyaasaa ta'uunaadha. Hojii aartii uummatatti sirriitti isaan beeksise dachee fi bubbeen adda durummaan beekamu. Fi sirboota isaa keessaa sabboontuu walloon akkam jirta kan jedhuunis ni beekamu. Gagaaf fo'aa fi ibiddii dungoodhaan waamamee ifa tokko laatu bubbisiisaa bubbistuuf bubbisni bubbeen waamamanii wal keessa jiraatu. Qaamni isaanii sadii raawwiin isaanii tokko adda adda facaanaan hiikuun mala rakkoo. Dache akawi Amacha Jarimo Barbadu ol kabe tatau gune gargar no fakasa Barbadu ga kabeti no kolasa Dache Tamino jeden sabakof dabarsa Ha Dache Sibila Sibila di masu Sibilu man qabu Sibilin raka'u sibilu man tumu sibilu man tau. Sibilu man kutu sibilu man karo. Jarrimo. Barbadan marasha, yo barbadan kotta, yo barbadan gaso, barbadan butto. Sibilu man tokko kutani hiro. Akka fada sanitti sablatu jiru. Dache. Kana malees hojiiwwan aartiiwwan kanneen akka Shugar Daadii, Yaa Baraa fi weellistoota bebbeekamoof akka Daawwitii Mokonniiniif Ababaa Bishiif walaloo sirbaa barreessee kennanii jiru. Akkuma hundi keenya beeknu Gammachiis dhukkuba cimaa wajjin waggoota 14 oliif rakkachaa turan. Rakkoo kun akkuma nama qabsaa tokkotti karaa mootummaa darbaniin isaan mudate. Dhukkuba isaan mudate kana jalaa ba'uuf Obbo Gammachiis Bayyanaa gargaarsa adda addaa karaa sooshaal miidiyaa gaafachaa turaniiru. Amma haala hamaa keessa jirte jechuudha. Haala kooppiirraa namni dhagee akka humna isaa waan godhaa godhe yoo tuuf manchite jedheen. Rakkinni na dhaabu yeroo amma kana na raga'eera. Ani abbaa maatii abbaa ijoollee lamaati. Yeroo ammaatti haala hin beekamne miilli koo na laasha'ee. Kun maaliin akkan laasha illee mana yaalaa dhaqee ilaalamuu hin dandeenye. Ani horiin qaba, uummatan qaba, uummata wajjin wal arguu hin dandeenye. Dhugaadha rakkoon irra ga'ee jiru kun yoo baasii guddaallee barbaada ta'e ani hanga isaa hin beeku. Uummanni Oromoo kan Oromummaaf sabboonummaa of keessaatii qabu kan hojii kootiin ana jaallatu, hojii kootti gammadu.
hanga hunda isaati waan humni isaa danda'e gamaa gamana irratti darbate tarii ittiin qalin duutee fi qallaan duuteen gargari waan ta'eef anaa fi fala ta'a jedheenii tilmaama. Yeroo baay'ee iji koos qara'ee ilaalaa ture. Gurri koos ala dhaggeeffachaa ture. Sababni isaas ofii waan tokko gochuu waan hin dandeenyeef. Kanaafuu rakkinni kun kan itti dhaga'ame boris immoo hojii tokko fayyees yookaan fooyya'ees hojii uummata koof ta'u, hojii biyya koof ta'u, hojii dhalootaaf ta'u, hojii haala arraa, haala egerees ta'u isa darbee ani hojjedhee uummata koo gidduutti ittiin jiraachuu danda'u waan uummata kootiif bu'aa tokko hambuusuu danda'u uummatni irraa eegu martiyyuu har'a yeroo dhiphina kootii kanatti yeroo cinqiin keesseeru kana keessatti hanga hiixata isaatii, hanga humna isaatii, hanga dandeettii isaatii yoo ana gargaaree bor waan tokko hojjechuu nan danda'a. Haa ta'u malee gargaarsa uummanni isaaf godheef rakkoo isaa irra ga'eef mana yaalaa deemee ilaalamuuf gahaan ture. Waaqni inni hundumaa danda'u warqee fi meetii kan nama hin gaafanne obbo Gammachiis callisee ilaaluu hin barbaanne. Karaa raajii Masirat ta'ee humna fayyisuu gooftaa Yesuus mul'atee jira. Waggaa 14f kan isaan rakkisaa ture daqiiqaa muraasa keessatti humni fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'atee jira. Galanni hundinuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Obbo Gammachiis Bayyana kan dhufan naannoo magaalaa Finfinneetti yeroo ta'u miilli isaanii eega hojii dhaabee waggaa 15 yoo ta'e iyyuu araarri gaara araaraa isaan argate yeroo namni Waaqayyoo kadhataniif inni waggaa 15 guututtiin deemte hingaa jedhanii harkaa fuudhanii yommuu gatan Obbo Gammachiis na'urraan kan ka'e mataa isaanii qabatanii Iyesuus fayyisaadha, Iyesuus oolchaadha jedhanii asiifachi deemanii galateeffachaa turaniiru. Name of Jesus Christ. Come on. Okay. Kottus gara koo. Come. Baatin ulee kana sigaa. Ameen. Ben. Ameen. Ben in Okay. Bara-baraan. Ifa dhuga baatiif deebi'i kottu. Touch. Okay. Kottu. Miilli waggaa 15 sin deeme har'a. Kan kee adeemu ka'ee ajajeera. Haleluuyaa Waaqayyo ammas hojjechaa jira. Galanni guddaa Waaqayyo haa ta'u. Galas hin darbine. Hundumtuu Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Waaqayyo isa nama Waaqaa, Waaqayyo isa nama akkasii dhukaaseef galanni haa ta'u. Inni fayyisuu Yesuus Kiristoos karaa faarfannaa, karaa raajotaa, karaa wangeelaa, karaa adda addaa hojjechaa jira bara kanas. Akkuma isin viidiyoo irraa argitan namni kun waggoota dheeraaf rakkachaa ture, waggoota 15 yoo ta'u dhukkuba adda addaatiin rakkachaa ture. Fayyisuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni daangaa hin qabne karaa nama Waaqa kan ta'an karaa raajii Masirat ta'ee fayyinni addaa ta'ee jira. Kanarraa maal wal gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammas hojjechaa jira. Meeqaan keenyatu rakkina baattatee jira. Fooniin rakkina meeqan irra jira. Hafuuraan rakkina meeqan irra jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka isaa balleessee kottaa isiniin jechaa jira. Fooniin fayyuu barbaadan, hafuuraan fayyuu barbaadan kottaa isiniin jechaa jira. Inni guddaan, inni jabaan hafuuraan fayyuu, lubbuun fayyuu. Kanaaf lubbuun fayyuun immoo gubbaatti mana nuu kenna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin nu jiraachisa. Kottaa Yesuus Kiristoos akka balleessisu waamanii obbolootaa isa jirtu, dargaggootaa isa jirtu, shamarranoota isa jirtu. Lakkina kamiyyuu baattadhaan Yesuus Kiristoositti kottaa. Yesuus Kiristoos ba'aa keessan sirraa fuudhee lafa ni kaa'a. Rakkina foonii qabdu, rakkina hafuuraa qabdu kottaa isiniin jechaa jira Yesuus Kiristoos. Inni qaraanii gubbaa irratti dhiiga isaa isinii dhangalaase. Kottaa harka isaa barsiisu waamaa jira. Fayyisuun Yesuus Kiristoos birrii nama hin gaafatu, warqii nama hin gaafatu. Fayyisuun Yesuus Kiristoos amanuu duwwaa nama gaafata. Gaafa Yesuus Kiristoos itti amanu fayyina foonis, fayyina hafuuraas, fayyina lubbuus waan argannu
kottaa harka isaa balsiisin waamaa jira. Mahabbat duddoon ta'anitti rakkina keessaa ba'a kottaa Yesuus Kiristoos isin waamaa jira. Akkuma obboleessa keenya gammachiis rakkina waggaa 15 dhukkuma miillaatiin dhukkuma adda addaatiin rakkina adda addaatiin rakkachaa turan. Yesuus Kiristoos garuu mucaa kunii fayyisuun asin beekuun jennee kottaa mucaa si beeka jedhee rakkina waggaa 15 daqiiqaa kan hin guunnetti fayyisee jira. Yesuus Kiristoos hunduma keessa waamaa jira. Akkuma artist gammachiis waama. Kottaa Yesuus Kiristoos waamaa jira. Dargaggootaa kottaa, abbootaa kottaa, haadholii kottaa, shaamandarii kottaa fayyisuun Yesuus Kiristoos bara kanas hojjechaa jira. Haleluuyaa. Waaqayyo guddaa guddaa sana eebbis. Ani mucaa keessan ilaallee eebbaadhaa eebbifamu amma ta'u malee nagaatti.